Attamirtuu dhaggeeffattoota keenyaa egaa har'a gara keessanitti han dhufnee hubannoo waa'ee boordii biyyoolessa Itoophiyaa irratti beekumsa qabu isinii qooduuf jedhanii iddoo kanatti argameera. Egaa akkuma beektanii filannoon boordii biyyoolessa Itoophiyaa duraan dursee hani hoogganaa ture Profeesar Margaa Baqqanaa jedhaman turanii. Isatti aantammoo Aadde Burtukaan Miidhagsaa jedhamutu oddoo isaa bu'ee gara waggaa 5 kanaaf gaggeessaa ture. Egaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa eega dhuftee booddee maal hojjettee jedhu kana akka hubannoo argattaniif kan isinitti himuun barbaada. Gizee Profeesar Margaa Baqqanaa aangoorra ture filannoo boordii biyyoolessaa keessa haan hojjetu eenyudha wayne sabaaf sablammii turan. Sabaaf sablammii walitti sassaabeetu hojjechiisaa ture filannoo boordii biyyoolessaa keessatti. Aadde Burtukaan Miidhagsaa eega dhuftee booddee gonkumaa wanta haaraa haan goote hoo jiraate sabaaf sablammii filannoo boordii keessa jiran hunda ariitee hojjettoota haaraa Finfinnee keessaa fuutee waan gochuu dandeessetti, hojjechiisuu dandeessetti jechaadha. Kun wanti haaraan isheen hojjette keessaa tokkoffaa maallanni hojjettoota duratti ari'anii warra sabaaf sablammii ari'anii hojjettoota haaraa Finfinnee keessaatiin filatanii hojii qabsiisuudha jechuudha. Lammaffaa gizee Profeesar Margaa Baqqanaa gara paartilee 100 turan. Gara paartilee 100 turan. Paartiloonni kun immoo paartilee sabaaf sablammii turan. Paartilee sabaaf sablammii hundumtuu sabaaf sablammiin paartii mataa isaa qaba ture. Egaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa aangootti eega dhuftee booddee immoo paartiin 50 sabaaf sablammii ari'uu dandeessetti. Nama dinqu sabaaf sablammii eega ariitee booddee paartiin hafan eenyudha hoo jenne harka 3 keessaa harki 2 saba tokko ta'eetu argameera. Harka 3 keessaa harki 2 saba tokkodha. Egaa paartiidhumaaf magaalaa Finfinnee keessaa akkuma jirutti sassaabdee ijaartee jechuu hin dandeenya. Nama dinquu gibirri sabaaf sablammiin hin kaffalaa. Paartilee saba tokko keessaatii sassaabamaniif hundumtuu gibira sabaaf sablammiin kaffalu sana as paartileen sabni tokko qofaa qooddatee ittiin hojii isaa hojjetaa jechaadha. Aadde Burtukaan Miidhagsaa eega dhuftee booddee wanti haaraan hangootti tokko hoo jiraate keessumaa waanis ta'uu hin danda'a. Maqaan isaallee ittillee galatillee argachuu hin dandeessu tokko jiraate paartilee mormitootaaf maallaqni akka kaffalamu gochisiisuu dandeessetti. Kun gizee Profeesar Margaa Baqqanaa hin jirre asitti akka maal jedhama siraa maskajaa han ta'u jedhamee gara miliyoona tokkooti olitti paartii tokkoof akka kaffalamu gochisiifteetti jechaadha. Hundumaafuu maallaqni saba tokkoof kaffalamu kuni eessaatii bahee yoo inni sabaaf sablammii irraa bahe. Na karaa tokko sabaaf sablammii paartii sabaaf sablammii hin ariiti, karaa biraa immoo paartii saba tokko bichaa ijaartii jechaadha. Kun baay'eetti dogoggora isheen hojjette keessaatii kan dubbatamuu danda'amudha jechaadha. Itti aanee hojjettoota sabaaf sablammii ari'uu
balleessaa tokko yommuu ta'u balleessaa lammaffaa immoo paartilee mormitoota sabaaf sablammii ari'anii paartii saba tokko qofaa ijaaruun kunis dogoggora lammaffaadha jenneetu fudhachuu dandeenya. Egaa maallaqni paartilee mormitootaaf akka sira maaskariijaatti akka kaffalamu gochisiisuun ishee immoo akka cimummaa isheetti ilaalamuu waan danda'amudha jechuudha. Egaa hundumaafuu egaa aangoorra yommuu turte Aadde Birtukaan Miidhagsaa wanti baruu hin dandeenye tokko jiraate paartii badhaadhinaas ta'ee paartii mormitootaa hundayyuu isheetu bushaa oddoo isheen bulchitutti paartiin badhaadhinaa yommuu naannoo 11 akka inni ijaarame ijumaan otoo argituuti paartii mormitootaa sabaaf sablammii keessaa sassaabuu dadhabuun ishee akka hanqina guddaatti ilaalludha jechaadha. Amma isheen paartii saba tokko eega sassaabdee booddee paartotuma sanatu maallaqas nyaataa paartiidhuma sanatu immoo har'a mana maree biyyoolessaas ijaarratee ofiidhuma isaanii saba tokkotu qabsaa saba Itoophiyaa wayii naannoo Itoophiyaa hunda qabsaa otoo ta'in saba tokko bichaan akka qabsaa'uu gochisiifteetti jechaadha. Kun paartii badhaadhinaan dhaallee barachuu dadhabuun ishee akka dogoggora guddaatti dogoggora guddaa hangootedha jechaadha. Egaa paartiin ani hundeesse paartiin tokkummaan Oromoo jira. Sagantaa paartii Dimokiraataa tokkummaa Oromoo irratti afaan Oromoo afaan federaalaati kan jedhu. Kanaafuu waltajjiin filannoon boordii hordofeetti sassaabaa nu waamu irratti anis ta'ee paartii keenya kanaan bakka bu'an hundumtu afaan Oromootiin dubbanna. Kanaaf afaan Oromootiin maaliif dubbattu masanqaqaan gizee baay'ee karaa filannoo boordiin nu qaqqaba. Haa ta'u malee kuni sagantaa keenya gatii ta'ee fi afaan keenya afaan biyyoolessaa hin taaneef sababni gatii hin jiraanneef jennee gatii itti fufnee afaan keenyaatiin odduma fe'ette. ECA'ttis haa ta'uu, Xaqilay Ministeer Biiroos haa ta'uu, Pireezidaant Biiroos haa ta'uu, filannoo boordii birattis haa ta'uu, odduma fe'ette afaan kanaan gatuma dubbannee fi paartiin keenya dhumarratti akka haqamu godhamee achiitii filannoo boordii irraa maqaan isaallee qunnamtiin ani qabu dhaabachuu danda'e. Egaa hamman ani filannoo boordii faana qunnamtii qabutti wayin immoo hamman ani paartii dura taa'aa paartii Dimokiraataa Tokkummaa Oromoo ta'een hamman hojjedhetti manni boordii filannoon biyyoolessa Itoophiyaa maal akka hin fakkaatu kana ta'uu isaan beeka jechuudha. Egaa nuunis maaliif afaan Oromootiin waltajjii irratti dubbatte jedhamee egaa sababa kanaatiin egaa paartiin keenyas nu jalaatii haqamee booddee egaa isa booddee hin jiru wanta beeknu hin qabnu akkasis ta'ee har'a Aadde Birtukaan Miidhagsaa filannoo boordii biyyoolessa Itoophiyaa kana dura taatee itti fufuu akka hin dandeenye kuwaatiin nan gadhiiseettee dhalaa gashachuun ishee hin beekama. Hundumaafuu waa'ee filannoo boordii hamma beeknu kan dubbachuu dandeenyeerra. Hundumaafuu ግን qabsoon sabaaf sablammiin Birtukaan Miidhagsaa irratti godhee akka isheen hojii kana akka gadhiisistu kan ishee hojjisiise
keessaa tokkodha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Pretooriyaa irratti rakkinni TPLF fi mootummaa hedduu jiru rakkinni guddaan kun araaraatiin hiikan san utuma beektuuti umarrattis TPLF hin beeku jettee araarri maal akka ta'e araara sanallee otoo nubatiin rakkina hambiraa araarri akka booroo gochuunis dogoggora tokkodha. Hundumaafuu sabaaf sablammiif ilaalchi isheen qabdu dadhabaa akka ta'e asirratti akka hubattan nan barbaada. Egaa yuutuubii keenya kana dhugaa yuutuubii jedhameetu maqaan itti baheera. Subscribe godhaa, laayikis godhaa, sheeris godhaa, darbitanii nu dhaggeeffadhaa. Wanta haaraan nu jiraate gara fuulduraatti wanta haaraa qabannee isinii dhiyaanne beeknu isinii qoodne jechaadha. Hammasitti nagaan ta'aa ulfaadhaa.